Kuma wadaa galee dhufe kunoo OMN gaaraaf tulluurroo taalee bajaarsaan urgaa'ee dhadhaa jersaa dibatee uggura diinaamoo ukkaamsaa injifatee otuma isaan alaalatti sodaatanii gaaddidduu dhufee dhaabbate kunoo mandara isaanii gidduu barreen gaddaa yoona kana kaabinee tokko garraan anteenaa isaa buqqifna barana immoo kunooti boolee irratti wal geenyee OMN shubbisna barreen gaddaa yoona kana poolisii ofirraa eeguu karaa foddaa dhaabbanna barana kun hin jiru addabaabaayii masqalaatti OMN daawwanna. Duuba aktiivist Jawaar Mohaammed haasawa isaatiinis gammadee wayita as bahuuf jedhu hangafa keenya dura hin dubbadhu jechuun carraa dubbii isaaf laatame dabarse kabajamoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kan ta'an Dr. Kabajaa Lammaa Magarsaatiif kan laatee fi erga obbo Lammaan haasaa isaanii xumuranii booda Jawaaris itti aaneem. Ilmaan Oromoo qabsoo saba keessaniif jecha biyya keessanii baatanii bara dheeraadhaaf biyya hambaa turtan baga guyyaa har'aa biyya abbaa keessanitti deebitan jechuun hin barbaadu. Akkasuma ammas hayyuun akka Profeesar Isqeel Gabbisaatis waltajjii Oowwaa sanarratti hirmaachuudhaan inninis biyya ambaarraa aktiivist Jawaar Mohaammed waliin akkuma dhufaniin haaluma kanaan qabsaawaa mirga dhala namaa fi xinxalaan siyaasaa hayyuu dureen Oromoo Jaalli Jawaar Mohaammed qabsoo isaatiin erga gara biyya abbaasaatti deebi'es naannolee Saayilan biyyattii fi godinaalee Oromiyaa keessa naanna'uun hawaasa isaa waggoota dheeraaf addaan fagaatanii turan akkasuma kanneen dugdaaf garaa ta'anii turan waliinis marii fi ergaa bal'aa taasiseetu ture. Waa lama barbaachisa. Tokko nagaa barbaachisa. Kalee dheengadda waggaa afran nagaa booreessaa isin jeebi. Baga booreessitan gaafas. Arrammoona nagaya arrammoo biyya tasgabbeessa biyya nagaya godha ka duraan nagaya nagayni yoo jiraate nulleen bulchiinsi ammaan gura jirulleen dhaabbileen siyaasaalleen ibidda dhaamsuudhaan hojii hin hiikani wal mari'anne mataa walitti qabanne gurratti wal hasaasne biyya kana gama ceesifna. Kanaaf ammoo nagaa eegsisuu keessatti wanni guddaan ufii tasgabbaa'u qaama nagaa eegu kabaju. Poolisiin Oromiyaa isin agartan tuni poolisii durii miti. Na dhagaa qeerroo. Qeerroo dhageessa. Qaama mootummaa keessaa ka dura qabsoo keenyatti makame poolisii akkasii miti. Poolisiin Oromiyaa agaazii wajjin hin dhugaaf du'ettee gaafatitti wayyaanee kufte akkasii miti. Gaafa abdiilee maraataa nutti ergan ka daangarran wajjin du'e qonnaan bulaaf tiffataa keenya wajjin du'e eenyu? Poolisii Oromiyaa duriti. Ol kaa galateeffadha poolisii kana. Ol kaa galateeffadha. Poolisiin Oromiyaa akkuma kaleessa qabsoo keenyatti makamu. Akkuma daangaa keenya irratti kuftee salphina irraa nu baraara. Har'a soogana keenya kan isin keessa deemu eeguudhaan yaalii adda addaa hooggansa masaraa jiruu fi dirree keessa jiru dhabamsiisuudhaaf gadamu fashalsuudhaan gaachana isin mirkaneessaa jirti. Kanaafuu hojii nagaa eegsisuu keessaa inni guddaan poolisii teenya kabaju, poolisii teenyaan ajajamu, hojii heeraaf seeraan isaaniif kaa'ame akka isaan nagaan godhan bakkaan gahan tumsuudha.
kana akka laphetti naa fudhatanii ni barbaada. Duuba Jawaar Mohaammed erga gara biyya abbaa isaatti deebi'es bu'aa ba'ii fi haasa'aa naannolee garagaraatiis keessummeessaa osootuma jiru hajjil umraas godhe waa maraafuu toobbatee jira. Haa ta'uutii kan kaleessaas ta'uu arras hojiin aktiivistii keenyaa kun kan kabajamoo jaalle Jawaar Mohaammed kun keessumattuu inni bara kana keessaa kun yoomillee taanaan seenaa dhaloota Oromoo dhufaa dabraa keessatti arras